Ashamaa jira jirtu kan jirtu Oromoo biyyaan baa jirtanii fi Oromiyaa keessa jirtan salamtaan tiyya qilleessa gubbaan isin biraa geessuun isin injaa akkuma baratame waa'ee haala irratti ajandee fadheetiin waan tokko gartee uummata keenya dhageessisuuf gorsaas ni tahaa beekumsa walirraa baruus ni tahaa seenaa dhugaa gartee wal garsiisuus ni ta'a. Kanaafuu nafaana bu'aa waan ajandaan qabadhee dhiyaadhee maal akka fakkaatu walumaan dhaga'uu jiraanna nafaana bu'aan ni jira. Waan biraatii miti oduu addunyaatii miti kan hin dabarsu kan hin haasa'u waa'ee haala yeroodhaa uummata Oromoodhaa danqee harkaa qabu kana fallisaa maal akka ta'uu fi uummanni Oromoodhaa haala kam keessa akka jiru wal dhageessisuudha. Kanaafuu walii dhageeffachuu qabna nafaana bu'aan isin injaa. Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu Oromootiyya. Ajandaa gartee Phiiphiin ajandeeffattee qurxummii fixuun bishaan gogsuu kajuu san irratti xiqqashoo dubbadha. Qurxummii fixuun bishaan gogsuudha. Makmaksi kun waan irraa dubbatame qaba. Qurxummichi waraana bilisumaa Oromooti. Bishaanis uummata Oromooti. Kanaaf akka waraanni kun uummataan jiraata, uummata keessa jira. Uummataan jiraachuu waan jiruuf uummata Oromoodhaa dhabamsiisuudha. Hiikkaan biraan qabdu bara Oromooti. Hiikkaa biraan qabdu. No has other meaning. Directly is it? Kana fakkaata. Suduudhaan kana fakkaata. Odoo waan takko waan hin jenne. Tanaafu bobbaan kuni bobbaa qixa sirriitiin ba'e miti. Bobbaan kuni bobbaa gartee hanqina qabu. Takkaa'uu gartee aayidoloojii duutuu jedhama jechuudha. Kuni sabni tokko OPDO waan isin himu. Saba kee fixxee dantaa kursii keetiiti jecha saba kee dhabamsiiftee saba kamii hojii jiraachuu deemta. Oguu bishaan gaa uummata Oromooti qurxummii gatuudhaaf bishaan gogsuu qabna go'eete uummata Oromoodhaa fixxee aba'oo kan ofirraa hambisuudhaaf ati ayeessa jiraatta guu kana uummata kana keessa jiraatta moo saba biraa fidattee biyya tana qubsiiftee aangoo teetti fufta. Nafxanyaa wajjini nafxanyaadha Gondarii fi Baardaar irraa fi Gabra Marqoosii fi kana cufarra gagguurrattee itti abbaa taatee biyya Oromoo tana dhaalchiftee aangoo kee kana itti fufuu deemta moo nuu galuu dadhabe. Maaliif? Amma fakkeenyaaf waan kana irratti kaasee haasawaa kana irratti kaasee naannoo gartee Gujii keessatti bikka sochii waraanni bilisummaa Oromoo jiru ogguu dhayxan ummaticha gattan. Why for you killing civilians? Why for? For you being hopeless. For you now understanding. You was game over. In this case, you killing civilian. This is very shame for you. It is negative. So stop, don't kill your nation, don't kill civilian. Stop. Waan isin jennu dhaggeeffadha. Uummata Oromoodha mee tarkaanfii warri Tigraay fudhatu kana ilaala. Warri Itoophiyaadhaan dhaggeeffadha mee warri Itoophiyaa fi jettan fi OPDO fi Phiiphiin. Bikka waraanni Tigraay tarkaanfii itti fudhatee isin irraa guuysee naannoo Amaaraa keessaa fi naannoo Affaar keessaa fi akkasumas naannoo Walloo cinaa kanatti nama uummataa tokko isin duraan mootummaa Phiiphiitti hojii jirtan jedhanii tokko hidhanii beekan, tokko ajjeesanii beekan. Isin bikka dhayxan gudeeddaa hawaasa uummata nagaa qubatee taa'u ajjeesu. Hay sabo namni hoppilas gutaatan hay nama dhabamsiiftanii malee kuttanii. Nama gattus numa kutta dhaggeeffadhu waan sidhaam. Gattees nama uummata qulqulluu nagaa ajjeeftus numa kuttan teessu. Hin teessu. Kun sin dandamachiisu. Silaa nama ajjeesuun nama dandamachiifte kan amma dura raawwattan kan amma dura gootaniitu
aangoo kanarratti isin oolcha ture jechuudha. Isin hin oolchine. Daran irra caalatti qabsoon isin jabaatti malee waan isin irraa laafaa taatee miti lubbuu namaa balleessitee ummata irraa dhalatte abaa'oo gargartan abaa'oo deeggartan jechuudha nama ajjeesuun qaanfattanii. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa isin piippii deeggartan OPDO deeggartan jee nama tokko ajjeesee beekaa hin jiru. Dirreebaatti isin dubbanna. Maaliif? Qixa dimokiraasii waan beekaniif, uumama namaa waan beekaniif, waan siyaasaa dhuunfatanii beekaniif, isin beeyladaa siyaasaa isin beektan qarshii takkitti nyaattu aangoo kanaan harkaa ba'aa waan jirrutti uummata Oromoodhaa gattan. Stop. Dhaab uummatarraa sin baasu daranuutu fitinaa biraa rakkoo biraa keessa if mudda malee furmaata gartee furmaata wanni isinii ta'a jara kan jedhagaa bara dheeraa wayyaaneen bara 27 ummata Oromoo gattee kaan ajjeeftee kaan hidhaguurtee kaan biyyaa baafte kana keessatti qoonni isin qabda yaa OPDO warri kana cufa hojjetu isini wayyaaneen isin ergiti malee kan gaggeesse gocha kana kan gaggeesse isinu haye wayyaaneen irraa maaltu duba hudduu duba deebee duba jira hin jiru harka qullaatti lafaa kaaniitu gaggeessitu uummanni Oromoo ofirraa harka qullaa duwwa qoma siidhaa rasasaa kannite qayroon kana ta'uun irraanfatinaa qayroon san jira ammas jira kan harka duwwaa wayyaanee makanaayiziisan loojistikii dila sanii wajjin gaggeessi ni jira ammas arra hidhannoo harkaa qabu nu gaggeessuu hin danda'u jettanii nama ajjeesuu harka duwwaa'uun gaggeesse uummanni Oromoodhaaf irraa isin eega uummanni Oromoo hidhannoo fuudhe kana firraa dhoorkinaa jettanii waa hunda murtiin teessan afaan qawwarrettidha. Waan hunda addunyaan keessatti dubbites kan waa hunda furmaata afaan qawweetiin barbaadannaa jettan maaliif akaakoon keessan miniik afaan qawweetiin biyya tana qabate. Kanaafuu falli biraan jiru afaan qawwee malee isin kana malee hin beektan. Amma fakkeenyaaf Ordugaal Turkii gudhaytan meeshaa waraanaa nuuqannii takka waraana nuuqannii takka diroonii nu liqeessii jettanii jechuudha uummataan fixuudhaaf deebisaa inni isinii kan negartee nama waa beeku akkam jee bikkaan mi'a waraanaa isinii kannee uummataan fixan akka isin walii galtanii gara nagayaatiin lolli kun dhaabbatu qofaan yaalii godha malee mi'a waraanaa isinii kannuu isinii jee intarnaashinaal irratti dubbiin saasan haasa'umu jirti yaada fudhatama. Isin amallee nama isin gargaaru yoo Ruusiyaan isin gargaarte immoo as deebitanii Oromoo dhabamsiisu Tigraay dhabamsiisu hin danda'amu kun. This is impossible. No way is this. Kanatti yaadina kan kun sistema minilik amata meeqa ummata Oromootiin dhibe. Kofee kun ulii lamadan deebu afaan qawweetii cabsineetuma aangoo minilik ta dur itti deebinaan taasuma lafa dhaabbattee samii harkaan qabachuu danda'uudha taati. You was on earth and you can't touch you. Dandeessa? Impossible. No way. This is no way. Hin dhiyaatu. Elementii fagoo kana keessa hin deemina. Hin deemina. Laal bar waan takka waan si hafaa takka waan si gartee gootee yoo gartee waan takka baate dhuga. Lubbuu namaa obboleeyyan kee ajjeeftee saba kee xiqqeessitee gattee aangoo kanattiin fufa jechuun aayidooloojii duutuu nama gartee siyaasaadhaan du'e nama gartee gala deemu tokko nama agarsiifti. Duuba yoo gala deemte nama fixxee kuttaa hawaasa fixxeeti duutaatis mee warri Tigraay akkana godhaan jiru abaa'oon akkana godhaan jirtu amaarri nuti nafxanya jennuun amaara isaanii ajjeesaa jira ajjeesaan jiru warra nama ajjeesu akka keessanii kana guutuu godhateeti deema ammoota keessan gata ijaan dhuftanii ergaa gaggeessu ergaa isaanii sana gaggeessitanii akkuma adeerri gartee keessan minilik Oromoo dur godhe nama jiilchuu jaamti tun amma yeroon amma jiru jara keenya OPDO PP mee gurra asnaa kana yeroon amma jiru kuni gadaan amma keessa jiru kuni gadaa teknooloojiiti gadaa saayinsiiti gadaa gartee akka barreen bara 150 gaditti minilik harka teessan hin jiruu hin danda'amu taasuma hin danda'amtu san kana jalan deemina kaayoon keessan kaayoo minilik ta dursan deebisnaadha amma
wanni nun dhibu jirtan ummata oromootiin dhibu jirtan ifillee dhibu jirtan matuma keessanuu garuu ummanni oromoodha ni injifata kana hunda keessaa ba'a rakkoon ati uumte bara 27 Tigree wajjin nama ergamteetu nama gatuudha qaalii keenya godhuu baattan isin ganna amma Abiy Ahmed akka haasawee dhageesse namtichi Abiy Ahmed jedhamu Abiy Ahmed miti Abiy haasaweedha እኛን ያልደገፈ እዚች ምድር አገር ላይ ለመኖር አስቸጋሪ ይሆናል ጀ አፋን ሳቲን namni tokko nama biyya bulchu tokko akkana ni jaa namni nun deeggare biyya tanarra jiraachuu hin akkam takka addunyaa irratti ajaa akkanaa dhageenye hin beeknu takka salphiin akkanaa dhageenye hin beeknu namummaa isaatiin oromoon mirga qaba biyya isaa irratti abbaa fedhe filata kunnaan tahuu beekuu danda'uu qaba kan isaa ta'u cinaa dhaabbachuu qaba kan isaan taane balaaleffachuu qaba maaliif nan jaalanne sumaa gartee oromoodhaaf farrummaa malee waan takka hojjechuutu hin jirre ummanni oromoo maan jaalanne abaa'oo jaalata yoo ta'an this is wrong this is mis ideology kuftuudha kana keessaa ba'a ogguma cufa ajaa keessaa ba'a salphina kana keessaa ba'a isin jechaalu dadhabne hin beeytan wanta kan beeytan wanni isin beeytan waa'ee Itoophiyaati waa'een impaayera Itoophiyaadhaa fi waa'ee Habashaadhaa hunnaan afaan qawweetiin lafa Oromiyaa tana waan dhaalaniif afaanuma qawweetiin irra didanii irra dhumanii jiraachuu barbaadan hin ta'u qawwee filattan qawwee isin fuudha qawwee filattan karaa nagayaatiin qeyroo teenya karaa nagayaatiin isin iddinte afaan oromoo afaan jihaatu finfinneen handhuura oromiyaatti deebisa daangaan oromiyaadhaa beekamee kabajamuu qaba sadeen kana deebisuu dadhabdaniiti biyya gara afaan qawweetti hochiiftan isin irraan kaa'e hin keenya isin maali kun hundinuu ergaa warra nafxanyaa waan sammuu keessatti seef ta'ee jiruuf erguma nafxanyaa san gaggeessuu jechuudha gaafiin qeyroodha very simple question naannoon oromiyaadhaa daangaan sii beekamuudha qaba is it afaan oromoodhaa oofishaalii afaan biyya tanaa ta'ee ittiin hojjetamuu qaba lamaami oromoon mirgabbaa biyyummaa isaatiin beekamee biyya isaa irra nagayaan jiraachuu hange kuni finfinneen biyya oromoo handhuura oromiyaadhaa taate lafa oromoo taate magaalaa muumintii oromoodhaa taate beekamuudha qabdi yoo jedhan rakkoo biraa maaltu uuma yoo nafxanyaadha gartee gammas qabrii guurree sirna miniliksan ol deebisnaa deemtan malee qeyroon gaafii very simple question why for you able not to answering about this very simple very easy question kanarra dhiiftete you choose war killing maaltu kana si geeyse finfinneen ta oromoo taatus lafti kun ka oromooti oolee buluus turuus deebi'eetuma finfinnee ta malee Addis Ababaa hin ta'u ifin rakkinaa sammuu duutuu tanan ifin rakkinaa amma deebitanii lafa gartee waraanni bilisumaa oromoodhaa keessa bobba'utti ummata oromoo rukutu kaayoo gartee ideology isin gartee deemtanii kan ajandeeftanii deetan qurxummii dhabamsiisuun bishaan gogsitu bishaan ummata oromooti wallahi hin goggogu qurxummichi illee isin hin du'u afaan qawwee kana isin qofti hin qabdan qawween irraan tana oromoo harka seenee jira huli seen ammaas meeshaan isin harkaa qabdan akkuma gartee warri Tigraay harka qullaa lafaa ka'ee diroo adda addaatiin ka warra dubeetiin imaareetiin deemtanii meeshaa isaan dura wal qabatan harkaa fixanii kilaashiin taakka jedhanii meeshaa isin qabdan guututti maqaa isii harkaa fixanii loojistikii Itoophiyaan ni qabdi jedhan Tigraay harka jira kunis kanuma qabsoon oromootis kana ta'uu hubadhaa osoo kun akkanaan kan irraan baranne waan biraa hojjettan qabsoon oromoo kun akka qabsoo Tigraay ni ta'a loojistikii isin harkaa qabda mi'a waraanaa kana isin harkaa fudhata akkuma warri Tigraay kanatti rabbitti isin kakadha kanaaf nama ka'ee OPDO dhaggeeffadhu pipi nafxanyaan haa nugattu akka nafxanyaatti nutis akkatti kafalannu beeyna nafxanyaaf akkatti kafalannu isinoo isin manbar nafxanyaan biittituun Itoophiyaadha malee Oromiyaa miyyachuuf lola beeka
OPDO biiti Oromiyaa tun Itoophiyaa da malee Oromiyaa da miti jechuu fi nafxanyaan nuun lolti isinoo maaliif loltan Oromiyaa miti Itoophiyaa jechuu deemtanii akkuma duraan baardaarii walii galtan ka wallahi isin moo bar isin farra Oromoo keessaa bikkuma kana isin keenya wallaalle bar adadaa baatan hay hagan takka sammuun keessan isin yaadu naman gatiin waan isin dhaam ummata nagaya gatuun furmaata piippiidhaan taatu ummata Oromoo ummata nagaya ajjeesuun doorsisuun furmaata OPDO taate aangoo OPDOdha ittiin fufsisiftu aangoo teessan gabaabsaa deemti malee aangoo keessaniif yeroo dheeraa godhaan deemtu